Tiriidaantii Oromoo maalodha girgirriin gidduu kana ka'e ture. Ijoollee keenya na abbasaachaa. Maali akkati geemii qabattee jirtu duraan dubbatteen turre moo? Raachuu geemii guddaa taphat. Geemii guddaa yoom taphattaa? Nama ajaa'iba ofuma isaanii si kakaasan immoo duula sitti bananiire. Isaan irraanfate gaafuma namni isaan ilaaluu dhiise tiktaakii irra ba'anii yookaan ganda namaa arrabsu yookaan nama arrabsu. Maalidha? Ay nama keenya. Saaskidha moo? Uummata walitti si buusuudhaaf barakkaatee ani ilma sabaati jettee dhaadatu hundeeffamu akkam? Walirratti miqqanyaa ta'u irratti maaliif fookas taane? Waliin jaalannu firaa alagaaf miti nuti waliin jaalannu waliin gargaaru walirratti miqqanyaa wal sakaalu maalidha? Ay omaa miti dhugaa. Waaqayyo gaariidha. Ani kan si dhibu jechuudha akkati mo'attu akkati injifannoon galtu nan beeka garuu haga guyyaa dhumaatti taa'een ilaala jedheen ajandaa kana keessa seenuu dhiisee callisee ilaalaa ture bara. Oromoon miti Oromoon barana atumti. Namooti baay'een isaanii yeroo itti si arrabsanii argaa ture. Ani baay'ee arrabsuu TikTok irratti dhufee bare. Eeyyee dhugaa TikTokiin waan nama barsiisne qabu nama arrabsina. Arrabsuu afaan Oromoon beekuun ture. Haadha raawwa malee. Akkanas hin jedhee raachuu akkana jechuun immoo innumayyuu safuudha baay'ee safuudha. Isinitti hazoore. Eeyyee nama arrabsinati nama arrabsuun gaarii miti. Bar ganda arrabsuuf bar wanti tokko qofa barbaachisa. Innis doofummaan. Eeyyee isaan gandatti si deebisuu barbaadaniitu dhaate garuu imala keetti fuuti. Nuti si beekna tiriidaantii Oromoo akkatti taate. Garmaam tola. Foonaa dhaqu. Eeyyee dhugaa baay'ee ma tokko immoo si gammadeetiin jira. Baga gammaddan. Baga gammaddeetillee siraatillee si taatol siin jechuuti jaalladha. Baay'een gammade. Nuti shamarran Oromoo baay'ee tokko si jaalladna bara. Ni keenya maali danda'e? Akkana jaallattan abbaa manaa keessanitti immoo barbaachisaadha. Akka jechuun miti barraachu shamarran Oromoo si jaallanna yoo jennu abbaa manaa keenya caalu si jaallanna jechuun miti jaalala obbolummaa si jennu malee. Akkasuma ani ijoollummaa kootii kaasee dubartoonni akkuma obboleessa isaanii quxisuutti na jaallatu. Obbolummaadha. Amma sakaleessa darbe sana dhiisi. Namni 100,000 guutuun laayivii kee irratti argame akkasiin sappoortii godheera. Maaltu sitti dhaga'ame? Baay'een gammade. Gammachuu irratti gammachuu irratti gammachuu Waaqayyo nuuf kenneera. Siraatillee si taatol siin jechuuti jaalladha. Namoota kana immoo waan jettuun qabdaa? Nama tokko nama lama as keessaa baasee galateeffachuun barbaadu. Garuu namoonni laayivii sanarra jirtan hundi warri taap gootan warri filaawar ergitan warri sheer gootan hundumti keessan galata qabdu. Ta'uu amma kufaa fagoo ga'uu naan jedhanii humni gooftaa olii dhufee tasaasera kiyyoo sankaanii namni kakuu hin dhaqqamuu galaaniyuu gargar jedha utuu dachaa na eeganii har'a kunoo gaara tolbeera. Hallelujah, 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 hallelujah. Olin abdu feumniti kankoti sichimoichi olin abdu feumniti kankoti sichimoichi dabala de manninara Jesus tunafana olin abdu feumniti kankoti sichimoichi olin abdu feumniti kankoti sichimoichi dabala de manninara Jesus tunafana nafana Jesus tunafana nafana Jesus tunafana nafana
nafana nafana Yesus tu nafana Mani makasani jarame badu akkamitin bada Likichi harkasani rire chabu akkamitin jaba Ebun ko isa kesolu galgalamo galma ko galu Inni ko bumada dama walin benu sichina nargatu Ebun ko isa kesolu galgalamo galma ko galu Inni ko bumada dama walin benu sichina nargatu Nadabarsa Kadana durako irena chese samchila jiromnisa Shankara durako chapse nadabarsa Kadana durako irena chese samchila jiromnisa Chira 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 chiram nisa Hallelujah 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 Amma kufa bagonga una anjelani